sallaa 90.0 irraa waadaa sallaa keenyaati kan dhaggeeffachaa jirtanii odeeffannoowwan biyya keessaa biyya alaa akkasumas immoo waqtaa ollee kan isin biraan gahaa jirru yaada keessan immoo isinis gama toora bilbila istuudiyoo keenyaatiin nu ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Chaayinaan bulchiinsa ishee tokko keessatti jaalalleewwan ijoollee hanga barbaadan akka godhachuu danda'an hayyamteeti kan isheen jirtudha. BBC'n odeeffannoo baaseen kun immoo kan inni dhufe yeroo baay'eetiin alatti jechuudha. Lakkoofsi uummata ishee hir'isaa kan inni dhufe hubachuu isaatiin kan inni hayyamni kun kaa'ame ta'uu isaati kan inni amma himameetiin jiru jechuudha. Bara darbee waggaa 60 keessatti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi uummata Chaayinaa hir'ina agarsiiseeti jira jedhamee kan inni jiru jechuudha. Waggootii dheeraadhaaf biyyattiin seera daa'ima tokko qofa godhachuu qabdi ture jechuudha. Bara 2021tti immoo namoota gaa'ela keessa jiraniif hanga ijoollee sadiitti horachuu akka danda'aniif eeyyamteeti yookaan eeyyamameefii ture jechuudha. Kanaan alatti immoo akka jijjiirama qajeelfama bulchiinsa sochiiwwaniitti jechuudha. Namootni gaa'ela hin godhanne yookaan hin dhaabbanne amma ijoollee guddifachuu ni danda'a kan jedhullee baheeti jira jechuudha. Kanaan duratti dhorkaa ture jechuudha dubbiin. Kana dura immoo dubartoonni abbaa manaa hin qabne daa'ima da'an galmeessisuu akka hin dandeenye fi dhorkiin hamaan kaa'ameeti kan inni ture jechuudha. Kunis mormii hawaasaa garaagaraa kaaseeti ture. Mootummaan biyyattiillee amma kana hubachuudhaan bara 2016 keessa Chaayinaan seera daa'ima tokko qofa qabaachuu falmii kaasuu kan inni bara 2016 kana keessa alatti jechuudha. Bara 1979tti uumame hanqinni lakkoofsa daballee uummata Chaayinaa uumamuu isaatirraa kan ka'een murteen kun kenname jedha. Maatiin jira. Maatileen seera kana cabsan addatti mallaqa adabamuu kanneen hojiirraa ari'amanillee immoo jiraachuun isaa kan inni kaafameetiin jiru ta'uu isaati jechuudha. Odeeffannoo garbireen immoo waraanni Yuukireen osoo hin eegaliniin duratti Putiin misaa'iloodhaan si haleela naan jedhe jechuudhaan egaa Booris Joonsan pirezidaantiin Yuunaayitid Kingdom duraanii himateetiin jira yeroo ammaa kana jechuudha. Haa ta'uuti yeroo ammaa kanatti gochi Putiin raawwachaatiin jiru biyyoota lixaa hedduu sodaa hamaa keessa seenseetii kan inni jiru ta'uu isaati jechuudha. Osoo waraanichi hin eegaliniin duratti mootuu gaggeessitoonni biyyoota garaagaraa Putiinitti bilbiluudhaan Yuukireen akka hin weerarree fi gaafachaatiin turaniin yeroo sanatti mootuu ministeera muummee UK kan ta'e jechuudha. Booris Joonsanis mootuu Raashiyaan Yuukireen akka hin weerarree fi Putiinitti bilbileetiin ture. Haa ta'u malee garuu waan akka kanaa lammata deebitee natti dubbata taanaan egaa misaa'iliidhaan si rukutaa naan jedheetiin ture jechuudhaan himataati kan inni jiru jechuudha. Waan kana dura hin baramne akka isaan mudateetiin jiru dubbatu jechuudha. Booris Joonsan daqiiqaa tokko qofatti jechuudha natti fudhata jechuudhaan Putiin akka isa deebiseef dubbata jechuudha. Namni kun jechuudha daqiiqaa tokkotti UK dhageetiniin misaa'iliidhaan si rukutaa jedheetiin na sodaachiseetiin ture jechuudha. Booris Joonsan akka jedhetti Putiin misaa'ilaan kan inni isa sodaachise Raashiyaan waraana yoo eegalte baay'ee hamaa akka ta'u Booris egaa Putiinitti himuu isaa hordofeeti jechuudha kan inni kana baase jechuudha. Waa'ee haasaa isaanii akkasumas immoo deebiin Putiin gaggeessitoota biyyoota garaagaraatii fi deebisuudhaan dookumantarii BBC'n amajjii 30 bara 2023 tamsa'u keessatti ibseeti kan inni ture jechuudha. Putiin yeroo Yuukireen weerara qoqqobbiidhaan biyyoota lixaa akka inni irra kaa'amuu fi loltoonni naatoo danuun daangaa Raashiyaa irra akka qubsiifaman itti himuu dubbata jechuudha Booris Joonsan. Akkasumas immoo Yuukireen yeroo dhiyootti miseensa naatoo hin taatu jechuudhaanis Putiin akka weerara hin geggeessiniif yaada jijjiirachiisuudhaafis immoo yaaleetiin ture jedha jechuudha. Odeeffannichi amma baheen Booris Joonsan walumaa galatti Putiin maal akka jedhe akka sodaachise akkasumas immoo akkuma jedhee fi akkuma sodaachise waan hamaa hojjechaatiin jiraachuu isaallee dubbatee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti taasifamaatiin jiru haala hamaa ta'een adeemsifamaatiin jira. Magaalonni hedduun Yuukireen weeraramtee harka Raashiyaa jala galteeti kan isheen jirtu jechuudha. Meeshaaleen waraanaa hedduun hammeenyi qabanis dhoowwanii manneen jireenyaa gamoowwan garaagaraa sadarkaa biyyaalessa Yuukireenitti manneen waajjira mootummaa manneen barnoota sadarkaa olaanoo hanga yuunivarsiitiitti jiran hedduun mancaafamaniiti jiru. Giddugalli tajaajila hawaasaa kan ta'an kanneen akka giddugala boba'aa, giddugala mootuu
anniisaa biyyattii humna ibsaatii fi isaan biroo hedduun barbadeeffamaniiti jiru jechuudha magaalota gurguddoo biyya Yuukireen keessatti. Kanas immootu yeroo ammaa kanatti addunyaa hanga tokko naasisullee jechuudha. Biyya Yuukireen keessatti qabeenyi fi lubbuu namaatirra miidhaan hamaan gahee akka jiruu fi Raashiyaan gara fuula duraatti itti fufteetiin meeshaalee gurguddaa kana dura addunyaa irratti maqaan isaaniitis fi hammeenyi isaanii argamees dhaamee hin beekne fayyadamuudhaan robootiidhaan kan deeggarame jechuudha. Waraana isaanii tokko illee osoo jalaa hin miidhamnetti ardii Yuukireen barbadeessaatiin jirti jechuudhaanis Booris Joonsan dubbateeti kan inni jiru jechuudha. Kun yeroo gabaabaa keessatti yoo hin dhaabanne mancaatii qabeenyaatii fi lubbuu namaati irratti ga'u hedduu uumaatii jira jechuudhaanis namni kun dubbateetiin jira. BBCdha dhimmicha kan gabaase. Odeeffannoo bal'inaan isinitti himuudhaaf qabanne isa sadaffaatti yaacenuutiin ijoolleen ijoollota afoola duudhaa safuu fi seenaa itti himaatiin guddisuun namusa gaarii akka qabaataniif immoo kan inni gargaaru ta'uusaa namoonni FBC'n dubbise himanii kan isaan jiran dhaloota jabaa safuu fi duudhaa hawaasaa beekeetiin guddate yookaan immoo qoratee beeksisuu fi naamusa gaarii qabu akka jiraatuuf jechuudha. Aadaa fi seenaa sirrii ta'e dhalootatti himuu irratti maatiin abbootiin gadaa hawaasni mana barumsaa fi dhaabbileen barnootaa olaanoon gahee olaanaa qabus jedhameeti jira. Muhammad Guddataa akka ta'an nutti qopheeffatee jira. Dhageeffannee walitti deebina.